Ashama akkam jirtu qophiin keenya daawwitii torbeedhaan gara keessan qaqqabu jalqabee jira. Qophii keenya daawwitiitiin seenaa namoota isin barsiisan jennee yaannu kanneen immoo isin irraa barattan seenaa isaanii akka daawwitiitti irraa daawwattan isinis keessatti of ilaaltan jennee yaannu isiniif dhiyeessinaa torbeedhaan. Torbee kanaaf immoo dargaggeessa ta'us nama hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jirudha. Mana isaatti maatiif ollaa waliin simannaa bareedaa nuuf godhee jira. Galatoomii milkeessaa. Senillee guddaa galatooma. Ulfaadhaa. Dargaggeessa milkeessaa dabat. Daawwattoonni keenya har'a eessaa nu deemtee qe'ee kam jirti jechuu danda'ani? Mee daawwattoota wal nu bari. Ayyee jalqaba irratti nu kabajanii nu barbaaddanii haala kanaan dhuftanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Miidiyaa hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jirta waan ta'eef isin galateeffachuun jaalladha. Aansoon milkeessaa dabal wageen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gandabarat ganda baadiyyaa Guutee Handooda jedhamuttidha. Akkuma ilma Oromoo tokko dhaladhee daa'imummaan horii faatiksaa ergamaa achumatti kutaa tokko amma 8 isaan irratti sadarkaa tokkoffaa baradhee sana booda sadarkaa lammaffaa achuma naannootti baradhee booda walisoo eessuma koo bira deemuudhaani mana barumsaa Dajjaa gara Sudhuki achitti immoo barnoota koo sadarkaa lammaffaa xumureeni imala gara yuunivarsiitii Haramayaa taasisee jechuudha. Haramayaa yuunivarsiitiin digirii jalqabaa qara'e. Digirii kee jalqabaa maaliif fudhattee mee educational background keetti sasumaan nu kaase? Egaa akkuma siin jedhe yuunivarsiitii Haramayaati kanan galee muummeen ani jalqabaa argadhe muummee computer science jala software engineeringidha. Software engineeringidhaan digirii jalqabaa Haramayaatti xumure. Achi booda yuunivarsiitii Hamboorraa maastersii koo jalqabaa information technologyidhaan fudhadheera. Itti fufee immoo Rift Valley irraas MBA Masters of Business Administration fudhadhe. Wantoota babbaay'ee jijjiiruuf kana caala. Dargaggoonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf gaafa akkasitti barumsaan fagaatanii namootaaf fakkeenya ta'an wanta nama gammachiisudha. Waggaa 10 gara duubaas deebisuuf walumaan amma kaane gara Haramayaa imala bara 2008 yerootti eebbifamteedha. Mee yeroo immoo sochiin guddaanis akka Oromiyaatti turedha. Bara sana yaadannu walumaa. Baay'ee gaariidha. Egaa Haramayaan yuunivarsiitii Haramayaa yuunivarsiitii baay'ee jaallatamaa fi keessattuu hawaasa baay'ee nama jaallatu. Yuunivarsiitii hangafas immoo. Yuunivarsiitii hangafadha. Sana caalaa immoo uummata baay'ee nama jaallatan uummata jaalalaa gidduutti kan inni argamu. Jalqabuma 2005dha kan nuti imallee akka carraa gaafa nuti yuunivarsiitii Haramayaa sana imallu baha Oromiyaarra ibsaan guutummaan ture 7 lamaaf. Maal beekaa cufsiistamu? Nu sodaatee badee isaanumatu immoo nu simachuu dhiisuu jibbanii hin balleessan hin beennu garuu egaa nuyi beektaa ijoolleen baadiyyaa biddeeni kan nu jaallannu kan nuti ittiin simatamne garuu biddeeni otoo hin taane mokoroonii kanaa paastaadha ruuziidha. Nan yaadadha maqaa masoo warri siineerota keenya ta'an iyyuu mokoroonii baachinoon jedhu ture. Simannaa sanarraa kan ka'e. Yeroo hundumaa cireen laaqanni irbaanni sana waan ta'eef irra deddeebiidhaan sanadha kan nuti nyaannu sanaaf na fakkaate. Garuu irra caalaa 2005s yeroodhuma ciniinsuu akka ture baay'een namaa ni beekadhee yaadda. Caalatti garuu 2006s dhimmi maaster pilaanii hojii wal qabatee wal dorgommii tapha guutuu Itoophiyaa naannoleen itti dorgoman Bahar Daaritti qophaa'e tokko yoo dhageesse. Yuunivarsiitii kootti jechuudha. Yuunivarsiitii keetti. Angarasiitii baradhe. Yeroos hiriyoota keenya wajjin teenyee hordofna ture. Kanan ani baay'ee hin dagannee fi yaadadhu handaawutii kiyya irratti kanan katabe. Ijoolleen keenya Oromiyaa irraa deeman baay'ee cunqurfamaa turan natti fakkaata achi yoo turuu dhabaanne reediyoodhaan dhaggeeffannaa. Jechan ani handaawutii kiyya irratti katabee amma ammaatti hin daganne tokko gaazexeessaa Margaan Gaasuu erga akkana arrabsamuun jira ta'e erga akkana cunqurfamuun jira ta'e erga akkana dhiibamuun jira ta'e dirree gadhiisanii yoo bahan maali aga jedhutti sanni haasa'aa ture tokko nafuun duraan badu. Egaa achuma keessa dabarree inni guddaan kanati kaaftetti yoo dhufu 2008 sadaasa 12
naannoo mana barumsaa Giincitti ijoolleen hiriira nagaa bahanii sababiin isaas immoo dhimma maastir pilaanii wal qabatee bosonni naannoo sana jiru bosonni cillumoo gurgurame maal odeeffannoo jedhu faatu nu ga'ee gaafa 3-20 ji'a sadaffaa jechuudha. Mooraa keessatti hiriirri nagaa ture. Egaa yeroo suni dubbiin baay'ee ulfaataa ture. Yeroo waa'ee kan kee odeeffadhu wantootaan dhaga'e keessaa tokko yeroo san yeroo hiriirri jechuun sochiin qabsoo barattootaa ture sanitti namoota sirriitti adda durummaan hirmaataa turan keessaas tokkodha. Ergasiis immoo rukutamee miidhaan isarra ga'eera waan jedhu odeeffadheen ture. Mee taatee sanis ni yaadachiisi? Hangama kiyyaan baay'uma adda dureedhaan hirmaadheera jedhee namanu akka tasaa ani ilaalchi kiyya haa ta'uu hiikuma qabsoorraa kaasee yaada dhuunfaa kooti kanan qabu. Gaafa ijoollee wajjin haasofnus ijoolleen baay'een sabaaf qabsoofna gaafa jedhan nan dhagaa yeroo sumayyuu angaruu ilaalchi sana odoon taane ofiifan qabsaa jedhee namana. Maaliif nami tokko ofiisaaf afaan ittiin dubbatu afaan koon dubbachuun dadhabe gaafa jedhu aadaasaa uffata aadaa koo uffachuun dadhabe gaafa jedhu qe'ee korra jiraachuun dadhabe gaafa jedhu kan dhuunfaasaa gaafa ta'u inni biraas akkasuma gaafa ta'u walitti dabalamee kan sabaa ta'a jedhee namana. Ani kanuma ofii koof jireenya sana keessa sarvaayiv gochuu qabaa isa jedhu sana malee adda durummaadhaan hagas mara warreen nu caccaalan achi keessatti ijoolleen aarsaa gurguddaa kaffalan adda duree bu'anii warri falmaa turan waan jiraniifi ofiif adda duree gaafan jedhu kan isaanii xiqqeessu waan ta'uuf. Namoota gahee bahatan keessaa garuu tokko. Keessaa tokkodha. Rukutamtee akka turte odeeffadheen ture. Waa'ee isaas taatee isaas nu kaase. Eeyyeen egaa viidiyoo yeroo sana ba'e vaayiraalii ba'e tokko yoo argitanitti ta'e ganamadha kan nuti hiriira nagaa baane. Hiriira nagaa baane achuma sa'a dheeraa barattoonni odoon deebiin gaaffiiwwan gurguddoo yeroos ture. Oromoon muummicha ministeeraa ta'uu qabaa. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa hoogganuu qabaa. Oromoon lafa isaa irratti abbaa biyyummaa mirkaneeffatee jiraachuu danda'uu qabaa. Afaan isaan dubbachuu qabaa. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qabaa. Gaaffiiwwan kanaa fi kan kana fakkaatan gaafachaadha turre. Achumatti hiriirumarra otoo jirruuti humni dhufee kan isaan nu reebuu jalqabanii. Ijoollee muraasa fiigichaan isteediyeemii keessaa ba'an tokko kan viidiyoo vaayiraalii ba'e yoo argite keessaa warra tokkodha. Fiignee baane nu hordofaadhuma nu ariyaadhuma nu samma dandee jechaadhuma gaa doormiin nu galfatanii erga doormiin galee boodadhaan kan rukutame. Miidhamni jiru maal fakkaata? Dhahamuu kan kee malee waa'ee miidhama kan keetii hagas mara quban qabu mee nutti? Guyyicha ana qofa doon taane ijoollee baay'eedha kan rukutame. Jalqaba achuma kiliinikuma yuunivarsiitii Haramayaa keessadha kan isaan nu geessanii nu ciibsuuf yaalanii. Garuu rukuttaan nu rukutamne sun miidhaa guddaa geessiseera waan ta'eefi walitti qabaniiti hospitaalli yuunivarsiitiin Haramayaa Ispeeshaalaayizd yuunivarsiitii Hiwoot Faanaa kan jedhamu magaalaa Harar keessa kan jiru jira isatti riiferii barraa'e gaafa dhaqnu salphaadhuma waan bahamu wayii fakkaatetti ijoollee baay'ee taanee dhaqne hiriyyaa koo tokko na yaadadha Caalaa Tasfaayee faanaadha kan nu deemnee dhaqnee gaafa nu simatan fuula gaarii warri ogeessi nu simate jira ogeessi fuula dabaadhaan illee nu simate jira garuu gaafa X-ray fi CT scaanii kun ka'u ijoollee wajjin dhaqne keessa kan koo cimaa akka ta'edha kan haasa'ame. Lafeen baay'ee akka caccabee fi yaalii dabalataa akka barbaadu turuu akka hin qabudha. Akka sana booda odeeffadhe xiqqus baay'ee miidhameen ture waan ta'eef baay'umaan beeku. Sana booda emerjensii irraa kutaa ciisichaa galee torbee 2 booda sarjerii ta'e jechuudha. Kutaa baqaqsanii yaaluun gaggeeffame. Baqaqsanii yaaluu sana keessatti garuu I think internal fixation jedhu natti fakkaate afaan isaaniitiin baqaqsanii sibiilota 3 miila koo kana keessa galchanii jechuudha yeroos. Achuma ciisee yeroo dheeraadhaaf hin ture achi hospitaaluma sana keessa. Achuma ciisaa dubbisaa gaafa naa eeyyamame immoo ogeessi fayyaa naa ramadamee fi ambulaansiin naa ramadamee wajjin dhufee qoramaa deebi'a. Baras eebbifamaan ture. Akkas ture.
Rukutamuu gaafa jedhamu rasaasaan yaadee ture. Lakki rasaasa miti. Rasaasa miti. Natti fakkaata ani kan na cabse cabii jalqabaa dhiiticha natti fakkaata. Sana booda garuu gamoorraayidha kanan inni darbamee lafatti kanan of arge. Kanan hin daganne erga lafa kufee raawwadhee booda sa'a dheeraan iddoo san ture ka'uuf yaaleera. Garuu hin dandeenye ka'uu hin dandeenye. Boodarraa warreen uffata waraanaa uffatanii yeroo san achi keessa socho'an natti fakkaata maqaasa. Hagaazii waan akkas na fakkaata yeroosi. Miilaan akkas na qabanii du'eera dhiisii meeshaan balleessiin jechuusa Amaariffaan haasaan isaan taasisan sana nan dhagaha sana nan yaaddadha. Akkas ture rasaasaa miti. Gara jabeenyi namoota haalli yeroo san ture kunfaa seenaa kan kee qofa osoo hin taane seenaa milkeessaawwan hedduuti. Oromoonni hedduun barattoonni hedduun kan miidhamanii hafan hedduudha. Mee milkeessaa qabsaa'ota jechuun sochii barattootaa keessa nama turedha. Gaaffiiwwan garagaraas namoota gaafataa turan keessaatis jirta. Qabsoon isin qabsooftaniis hammam galma ga'eera. Gaaffiiwwan keessan deebi'aniiru amma. Waggaa 10 dura isin gaafachaa turtan sun amma jijjiiramni guddaan akka biyyaattis dhufee jira. Jijjiirama kanaan gaaffiileen keessan deebi'aniiru. Kana deebisuu koon dura hiiki jijjiirama maal akka jedhu san hubachuun gaariidha dee naman. Jijjiirama jechuun waan kaleessa turerraa waan haaraa wayii bakka bu'udha jedhee waan amanuu fi hiiki isaas akkasuma jedhee naman na caala warri waa'ee jijjiirama qoratanillee yoo beekanii kaleessa maaltu ture har'a maaltu jira kaleessa maal gaafattanii inni sun deebii argateera moo deebiin arganne isa jedhu sun hiika isaarraa kaasanii beekuun gaariidha dee naman. Kaleessa waan ture qaamni wayii tureera. Qaama sunirraa immoo qaamni biraa bakka bu'eera kunumtuu jijjiirama tokko jedhee namana waan ta'eef akka hiika isaatti. Isa qofa immoo otoo hin taane jijjiiramni tokko jijjiiramni ariifataan dafeetoo dhufu jira. Jijjiiramni suutaan dhufu jira. Jijjiiramni itti karoorfamee dhufu jira. Jijjiiramni immoo otoo hin karoorfamiin dhufe jira. Isa kanaan ija kanaanis ilaaluun gaariidha dee namana. Isa qofa immoo otoo hin taane immoo jijjiiramumti kun immoo isa kami? Jijjiirama nama dhuunfaati. Namni dhuunfaan fakkeenyaaf amma amalaan jijjiiramuu danda'a. Qabeenya mataa isaatiin dandeettii beekumsa kaleessa qaburraa isaa har'aatti jijjiiramuu danda'a. Inni sun hin jira. Darbee jijjiiramni hawaasummaa yookaan jijjiiramni hawaasni tokko kaleessa qabuu fi inni har'a qabu jira. Ija sanaan amma warri waa'ee hawaasaa irratti qo'atan sirriitti deebisuu dee namana. Sarara darbee jijjiiramni diinagdee jira. Diinagdeen kaleessa turee fi diinagdeen har'a jiru maal fakkaata isa jedhu ogeessa warra ikoonomiksii irratti baay'ee xiyyeeffatanii hojjetan yoo gaafattan irra deebii gahaa karaa sanaan jijjiiramni jiraaf hin jiru lafa kaa'u jedhee namana. Isa malee akka kootti fakkeenyaaf nama akkasiin jedhe sooftiweer injineeringiidha kanaan ani baradhe. Itti aansees immoo maastersii gosa information teekinooloojiidha kanaan ani baradhe. Jijjiiramni teekinooloojii warra jijjiirama jiran keessaa tokkodha. Ija sanaa yoo na gaafatte jijjiiramni jira jedhee afaan guutee sitti haasa'uu nan danda'a. Maaliif fakkeenyaaf akkuma Afrikaatti akkuma addunyaattu AI irratti biyyi keenya sadarkaa dursaan hojjechaa jirti jechuu gaafa dhageessu baay'ee itti gammaddasi. Kana qofa otoo hin taane amma istaartaappii ijoollee baay'een gaafa hojjechaa jiran yeroo argitu namoonni baay'een waa'ee teekinooloojii yeroo haasa'an gaafa argitu itti fayyadamu miidiyaa hawaasaallee gaariis ta'uu danda'a yaraas ta'uu danda'a garuu isa kaleessarra har'a maal jettee gaafa argitu jijjiiramni jirattee haasa'uu dandeessaan. Garuu waliigala jijjiiramni akkamii isa jedhu sun immoo qoodanii yoo ta'e malee walumatti qabamee jijjiiramni jiraaf hin jiru afaan guutee haasa'uu natti ulfaata jechuu barbaade. Tole reefu waa'ee rukuttaa keetii kaasnee amma maalirra jirta siin jechuu dagadde. Amma haalli fayyaa keetii maalirra jirta? Gidduudhaan egaa akkasiin jedhee achi yuunivarsiitii irraa rukutamee ba'ee yuunivarsiitii Rift Vaaliitti kanan qacarame achidha kanan hojjechaa ture as Gullallee 2009 kaasee hamma 10tti isaan bira tureen 2010 dhaabbatumti na barbaade kaampaasii isaa bira Tullu Boollootti na erge achi barsiisaa ture. Yeroon achi barsiisuu carraan barnoota ammasiin jedhu kun Dr. Taaddaseen Faayyinoo yeroos yuunivarsiitii Amboo bulchaa kan ture sadha. Isaan naannoo kanatti wanti kun yoo bal'ate kan barachuu danda'u ijoollee keenyadha. Karoora isaan baasaniin dipaartimentiin baay'een akka babal'ate illee carraa argadhee dorgomee
achumatti barnoota koo jalqabee maastarsii koo xumura haa otoo hin jiru ammas dhaabbanni hojii ariifachiisaadhaaf na barbaade itti gaafatamaa kutaa reejistiraaraa ta'e hooggansaan immoo as Gullalleetti na deebisee isaan bira hojjechaa otoo hin jiru al tokko barsiisaa al tokko hooggansa kennaa garuu waggoota lamaan darban dhukkubichi deebi'ee na dhukkube jechuudha. Gidduudhaan sibiilonni sadi sun keessa jiru fayyeera dheena manaa ture. Haa ta'u garuu dhukkubichi gaafa na dhukkubu kilinika jalqabaa deemee kilinikni jalqabaa hoospitaalatti riiferii naa barreesse. Hoospitaala kana gaafa deemnu isaan laalanii sarjerii daqiiqaa muraasaa daqiiqaa 30 amma daqiiqaa 40 hin caalletu si taasifamuu qabaa sibiilli sun bahuu qabaa. Isa keessattis wantoonni mimmiidhaman jiru waan ta'eef isaan sirreessina waan jedhuun jalqabame. Mari'annee nutis toledheen ciisee garuu akka yaadame sana hin taane. Miidhaansaa guddaa ta'ee ture waan ta'eef kutaa sarjerii ergan galee booda sarjerii sa'aatii 5 walakkaa ol fudhate. Daqiiqaa 30 ture sa'aatii 5 walakkaa ol fudhate. Isa qofaa otoo hin taane immoo akka ogeessi fayyaa natti himetti ofii keef hin beektu waan ta'eef waanuma isaan siin jedhan sana fudhatta. Sibiilli gaafa jalqabaa gale suni sibiila dhala namaaf galuu qabu hin turre dogoggorri achitti uumameera waan jedhu tureera. Isa qofa otoo hin taane immoo miilli sun lafeen cabe sun wal qixxaatee walitti hidhamuu odoo qabu wal darbee akka hidhamee fi isaan wal nyaachaa akka turanii akka lafeen baay'ee miidhamu akka taasise lafee bira darbeeyyuu kaartileejiiwwan akka nyaatamanii dhuman akka taasise inni sun immoo dhukkuba biraaf illee akka karaa bane akkan isaan naa kaasanii dadhaban jechuudha. Hospitaalli jalqabaa Taazanaa jedhama. Hospitaalli sun dadhabeet riiferii gara hospitaala biraatti barreesse. Odoo isaan bira dhaqin garuu dhiigi dhaabachuu waan dideefi yookiin kilinika naannoo kee jiru yookiin ofuma keef irra deddeebii miici waan jedhu wayii naa kenne yaada doktarichi. Mana galeen naannoo ji'a 3 olii ofumaaf gulukoosii binnee, haayidiroojiinii binnee, baandeejii binnee ofumaaf miicaa ofumaaf deebisee ashagaan naannoo sana ture isatti deebi'e jechuudha. Isatti deebinaan riiferii barreesseen. Riiferii barreessee isaan biras gaafa deemu murtoodhumti wal fakkaataan turii waan jedhu wayii dhiigii keessaa dhangala'aa jiru haa gogu waan jedhu wayii kaasanii isaanis dadhabanii booda hospitaala biraa hospitaala Laanseetitti barreessanii isaan bira gaafa naqus. Hospitaalota baay'een deeme gaa dhumarra gara hospitaala Minilikitti jechuudha kan barraa'e. Hospitaala Minilik gaafa deemnu qaama guutuu kana keessa parsentii 30 ol akka miidhamee fi inni immoo yaalii biyya alaa akka barbaadu sun immoo qarshii guddaa akka barbaadu inni immoo yaaliin alatti gaggeeffamu sunu dhukkubichi erga qulqullaa'ee raawwatee booda miilli citee artifishaaliidhaan bakka akka bu'uudha jechuudha murtoo isaan dhuma kennanii. Egaan yeroo baay'ee gaafa achi keessa jiraadhu dhukkuba kun dhagaha malee dhaggeeffadhu. Dhagaha hin dhaggeeffadhu. Murtoo isaan naa kennanis yeroo nan fudhadha. Kabajee nan fudhadha. Sana booda garuu ofii koo kophaa koo nan haasa'a jechuudha. Murtoon darbe sun maal inni isatti aanee kan dhufu maal ta'uu qaba? Maal gochuu hin danda'a? Maalan danda'a? Maalan hin danda'u jedhu sun irratti yaadee nan haasa'a. Murtoo miilli haa citu seedhu sun fudhachuu hin dadhabe jechuudha. Maaliif hin ulfaata waan ta'eef itti yoo dhalatte yookiin itti yoo turte homaa baay'ee sitti hin ulfaatu garuu akka tasaa gaafa inni sitti dhufu kun baay'ee sitti ulfaata waan ta'eef fudhachuu hin dandeenye nan deebi'adheeniin xalayaa isaan naa barreessan fudhadhee dhugaa haasa'uuf yerichatti otoo qarshiin isaan jedhan sun affoordi godhamee qarshii guddaadha kan isaan maqaa dhahaa turanii yaaluu nan danda'a garuu isa wajjin wal qabsiisee Waaqayyo hundumaa danda'a isa jedhu sun amanuudhumaanan gara manaa deebi'ee mana taa'ee otoo sooshaal miidiyaa kanarra oliin gadi ilaaluun ogeessi fayyaa tokko waan kana hojjechuu danda'a deemi'an jedhu rikomendeeshinii argadhe. Tarii yoo dhageessan hin beeku Dr. Jamaal Ibrahim jedhamu ogeessa harkuma qofaan hojjetanidha. Meeshaan qabanii isaan biran deeme jechuudha. Namoota karaa aadaatiin yaalan jechuudha. Karaa aadaatiinidha garuu isa biratti fiiziyootiraappii barateera. Waraqaa ragaa qaba. Badhaasota gurguddoo mootummaa yeroo darban irraallee fudhateera. Isa biran deeme jechuudha. Isa bira deemeen
dabaree koo eeggadhee seenee gaafa na laalan jechi takkichi isaan naan jedha sun deebisee haamlee addaa natti tole. Qarshii hamma kana kaffalii hin fayyitaa jedhan. Laalee akkansiin jedhe meeshaawwan gurguddoo biyyi kun qabdi jedhamaniin MRI siitiskaanii wanti na hafe hin jiru. Eksreeyin bakka garaagaraatti ka'eera. Isaan walitti fidaniiti kan isaan murtoo sana naaf kennaa turanii. Inni immoo afaan maaniin fayyita gaafa jedhu fudhachuun ni ulfaata. Sanayyuu fudhachuun baay'ee ulfaataa waan tureefi. Inni garuu akkas erga naan jedhe jecha hin fayyita jedhe sana dhaga'uudhuma koo qofaan shaakalooma shaakaleessa jedhu suniifin tole jedheeni. Garuu qarshii ati natti himte kana hin danda'u waan ta'eef maal wayyaan jedheen. Egaa ani barataan ture yeroo akkasiiti kana ni miidhame jennaani baay'ee naani baay'ees gaddani. Ati erga amma kana aarsaa nuuf kaffalte an tolan si yaala rakkoon qabu ciisi jedhanii. Toledhee nan ciisee miila kiyyaa kaasee ilaalaa dhufee bakka miilaa dhiiseet dugda koo kana duuba rakkoo guddaan miila wajjin wal qabatu iddoo kana naan jedhe jechuudha. Kan baay'ee si dhibu yeroo kana miilli koo goggogeera. Kiraanchii lamaaniin socho'a. Namni yoo nama diiqa jiraate malee hin ulfaata. Hin dacha'u maan jedhu isa malee immoo miilli koo waraantes dhiistes hin dhaga'u. Quboonni koo homaa seensi hin godhan. Achii isa bira deemeen inni iddoo kana deebisee lakkaa yeroo sana yeroo kufee waa ta'u yeroo rukutame hin beeku as keessaa miidhameen ture. Ani yeroo dhuman dheeraa waanan dubbisuu fi waanan dubbisa turerraa jedhee uumama fudhadhata. Waan gad jirtuuf dubbisuudhaaf. Isa hidhee torban lamaatti gaafa deebineedhaan qubni koo shanan socho'uu jalqabanii jechuudha. Isa bira deddeebiidhaan inni yaalamaa ture galata waaqaa amma gaariidha. Gaariidha. Akka jalqabaa sana yoo ta'uudha baate waaqayyo ulfaatu miiluma koo wajjinan jira jechuudha. Wanta baay'ee nama gammachiisuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Jechoonni nama cabsanis namattis abdii horanii namoonni gaggaariin akka Doktara Tammakaastee kanas hedduutu jira. Namoonni akkasii nuuf haa baay'atan jenna. Barsiisummaadhaan gaafa kaastu garuu namoota baay'ee barsiisee jira keessattuu weellisaa hedduun keenya jaalannu Leencoo Guddinaa abbaa sagalee kiloolee amala qabeessa isas barsiisteerta naan jedhan. Barataa akkamii ture Leencoon amma indoosiniif dhugama nutti? Dirqama barsiisaan hin sobodhee nama naani. Akkuma tiyyette Leencoon barataa koo ture. Leencoo baruudhaafuu saa dheeraa nutti fudhate jechuudha. Sagaleen isaan dhagahamuun hin dubbatu. Nama baay'ee amala qabeessa. Nama ol jedhees hin dubbisne. Nama kilaasiillee hin gumne. Akka carraa kilaasiillee yoo hafe nama dursee eeyyama si gaafatu. Nama xiyyeeffannoodhaan waan ba'eef beeku waan ta'eef baay'uma jajuu nu barbaachisadha hin yaadu. Maaliif amalli isaa yoo waan ibsuuf hojiin isaa waan ibsuufi akkuma ta'etti barataa kiyya ture. Har'i irra guddaan jaatanii kee gara fuulduraatiif kan wal geenye xalayaa koo jettee hagayya 24f na eegaa nuun jedhaa jirta. Jaataniin qabatte kun maal? Xalayaa koo akka nutti hin tufe. Xalayaan kun ergaa koodha. Egaa xalayaan kun ani baay'inaan yoon ibsuu baadhee namoonni keessa gadi galanii yoo dubbisan natti tola. Maaliif gubbaadhuma ilaalanii akka hin sodaanne. Garuu ergaa koodha. Ergaa koo keessa immoo waan baay'een waa'een keenya akka jiru gamanumaan haasa'uun barbaada. Yoo dubbisan waa gaarii irraa argatu jedhee mana manaan. Baramma sooshaal miidiyaan baay'atee namni waatsaappiin miseenjarii fa'aan haasa'u kanatti xalayaa maal nu qabate jechuun isaaniin oolu. Amma xalayaa walii barreessuu waan hafeefi maaliif xalayaa koo jettee kitaaba keenya? Waa'ee miidiyaa hawaasaa waan kaasteefi asumaan tuqee darbuu kan waan barbaadu akka sabaatti akka Oromootti namni irratti xiyyeeffatee jaarsi barsiisaan barataan xiqqaa guddaan hubachuu qaba of eeggachuu qaba jedhee waan namoonni tokkollee miidiyaa hawaasaa fayyadamuun baay'ee gaariidha. Teekinooloojii fayyadamuun baay'ee gaariidha. Garuu akkaataa nuti itti fayyadamnuu fi akkaataa nuti itti ilaallu akkaataa nuti itti hojjennu akkaataa nuti achirratti gadhiifnu waanuma har'aa argannuu fi waanuma har'aa nu mul'isu qofaaf taataanaan garbummaa eenyumtu jalaa deebi'ee ka'uu hin dandeenye jalatti kufa jedhee namana. Namni kan inni falmatu waan tokko qofaa miti jedhee namana.
Amma baay'inaan yookiin qaama mootummaa deeggaruu dandeessaa yookiin mormuu dandeessaami. Sana caala namni irratti xiyyeeffatee mormuu qaba, irratti dammaquu qaba, qabsoo irratti gaggeessuu qaba dhee waan yaadu dhimma miidiyaa hawaasaa kana. Tokko dhalataan boru bakka bu'u, jenereeshiniin boru bakka bu'u, har'a garbummaa teekinooloojii jalatti kufe taanaan eenyummaa kee dhabda, aadaa kee dhabda, sirna guddaa uummanni Oromoo qofti akka addunyaatti qabu sirna guddaa sanallee dhabda, safuun dhabda, duudhaa kee dhabda, wantoota baay'ee dhabdaan. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Irratti dammaquun baay'ee gaariidha dheena mana. Ogeessota gurguddoo addunyaa kanarra jiran, abbootii qabeenya gurguddoo addunyaa kanarra jiran gaafa ilaaltu dhuma waggaatti kitaabota dubbisan lafa sii kaa'u. Waan sooshaal miidiyaa irratti dhoobaa turan yookaan waan sooshaal miidiyaa irratti gadhiisaa turan odoo hin taane waggaa kana kitaaba hamma kanaa dubbiseera. Abbaan qabeenya guddaan addunyaa keenya Elen Maaskii. Elen Maaskii jalqabdee yoo ilaalte kitaabota dubbisan lafa sii kaa'u. Sana jechuun isaanirraa waan ati argitu kitaabni maalii nu bakka hin bu'amu jechuudha. Teekinooloojii nuti irratti fayyadamaa jirru kun teekinooloojii keenyaa miti. Ergisaadha kan nuti fayyadamu. Akka tasaa boru yoo nurraa dhaabbateera. Harka duwwaatti haftaa jechuudha. Homaan qabdu jechuudha. Dhala keellee gaafa guddistu waan takka har'a mul'ateetu har'a uffatatti bitee beeksisee nama fuulduratti mul'isa sana qofa laaltee otoo hin taane yoo nurraa fudhatamellee dhalli koo bor dubbisee waa kalaqachuu danda'a. Yoo nurraa cufanillee jedhee hubachuu danda'uu qaban jedha. Sana qofa otoo hin taane amma miidiyaan hawaasaa irratti gaafa fayyadamnu miidiyaan hawaasaa inni tola nuu kennu sun maaliif nuu kennillee jennee ilaaluu qabna jechuudha. Argiteetta yoo ta'e amma suura baay'ee namoonni miidiyaa hawaasaa irratti puzzle magic jedhanatti fakkaate waan sana yoon dagachuudha baadhe suura kee galchite suura baay'eetti baay'isee sii kenna. Maaf akkasii godhe waan sun? Telegiraamii amma mee gaaffiin si gaafadhaati. Namoonni baay'een haak taanee gaafa jedhan namoota gurguddoo dhageessee hin beektu? Dhuguma haak ta'aniiti. Anjedhee mamana. Laalikaa kan amma balleessaa guddaan. Amma fakkeenyaaf suura koo laalii jedhee sitti erga. Gaafa bantu. Gaafa ati liinkii sana kilik gootu inni ofiisaa bakka baay'eetti baay'isee erga. Mitire? Haak ta'uun akkasii miti. Haakiin fedhii kee ala otoo ati hin beekiin cabsanii seenanii waan barbaadan sana fudhatanii bahuudha mitire. Amma garuu ofiisaaf sii kennanii ofii keef tuqxee ofii keef seentee ofii keef balleessitee haakan ta'e jechuun hin beeku gaa hiikisaa akkana nu badhetti qofa yoo ta'e namoonni narra beekan sanallee ibsa biraa kennuu danda'u malee rakkoo qabaachuudha. Kanaaf waan isaan nuu kennan sun of eeggannoo guddaadhaan yoo fayyadamne. Kana qofaa miti amma fiilmiiwwan hin eeyyamamne biyyoota gurguddootti yoo dhaqxee ilaaluu barbaadde imeelii fi maal malee sin galchitu waan barbaade ta'e. Biyya keenya garuu akka barbaade gala. Maali sun? Doomsuu, garboomsuu. Miidiyaan hawaasaa akka biyyaatti akka addunyaatti dhiibbaa gurguddaa geessisu har'a maaliin? Tiktookiidha. Tiktookiin faayidaa qaba moo hin qabu? Dhibba keessaa dhibba qaba. Argaa jirra. Siyaasa ittiin gaggeeffachuu dandeessaa, barnoota ittiin gaggeeffachuu dandeessaa, diinagdee ittiin argachuu dandeessaa, nan deeggaraan. Haa ta'u garuu tiktookiin algooriizimiin inni ittiin hojjetame sana sekeendii meeqaafi? Barataan sekeendii 30 baree kitaaba fuula 130 kitaaba fuula 200 dubbisaa gaafa jettu achirra immoo dhaabbatee algooriizimii biraa uumaayii barataan sekeendii 30 immoo laalee yoo jettu immoo deebisaa siif hin dhiisa. Kanaaf hin shakkii qabachuu barbaade. Yaadota gurguddaadha kan nuuf kaasaa jirtu milkeessaa dhugaa dubbachuudhaaf itti fayyadamni marsaalee hawaasummaa keenya sirrii miti. Keessattuu amma wantoota gaggabaabaa kanneen ilaaluu barannee wanta dheeraa kitaabaa miti barreeffama dheeraayyuu nuuf fuutti kaanee jira. Kun immoo akka sabaatti sirrii miti. Kitaabota dubbisuun nu hundarraa wanta eeggamudha. Nama waa dubbisetu waan dubbatus beeka. Waan dhalootaa ta'us immoo beekee barsiisa waan ta'eef. Xalayaa kun gaafa hagayya 24 uummata biran gaa sagantaan yaaddame maal fakkaataa eessatti isa duuba kan jirus akka nu kaastuu barbaadeeti bu'aa ba'iiwwan jiranis. Guddaa galatoomii gaaffii baay'ee gaarii na gaafatte. Xalayaa koo dura yeroon mooraa jiru fiilmii dhiiga dhangala'ee jedhu tokko barreesseen ture. Siidaa seenaa kitaaba siidaa seenaa kuusaa walaloos barreesseen ture.
barreessaanan ta'aa barreessuun barbaadaa jedhee itti yaadee miti kanan dhufe. Akkuma ilma baadiyyaatti dhalate jalqaba siin jedhe tokko ijoollee taatee namni hundumtuu ispeeshaalii ijoolleen baadiyyaa maal taata jedhamtee gaafatte injineeringii yookiin meedisiniidha. Baay'umaan hagas mara barreessaan ta'aa akka jedhu sunillee yoon yaada qabaachuudhaa baadhee garuu waan keessa kee bule tokko immoo gaafa geessu bifa kitaabaan yookaan immoo bifa dookimentii ta'e taa'uu danda'u tokkoon keessa yoo dabarte gaariidha dheena mana. Kitaabota isaan kanarraa kitaaba kan waan addana godhu isa sanas kitaaba kuusaa walaloo sanas ciiseen barreesse garuu inni kuniif inni sun garaagarummaa guddaa inni qabu kitaaba isheen kun kan ishiin barroofte yeroo baay'ee abdii kutannaan jirutti anarraa miti namoonni baay'een yeroo abdii narraa kutatanitti hiriyoonni baay'een naannoo koo turan yeroo narraa fagaatanitti akka tasaa bilbila kee irratti bilbilamuullee maybe dhabdeen beektu waan ta'eef hawwitee beekuu dhiisuu dandeessa bilbila naa bilbilaa namni jedhee yeroon hawwetti anii fi hiriyyaan koo laaftooppiin yeroo hafnetti kitaaba barroofteedha. Gaafan siin jedhu namoonni gaggaariin na cinaan jiran jechuudha. Namoonni dura eegaa ture hiriyoota kooti isaan kun daandii na wajjin bahu tabba na wajjin bahu jedhamanii yeroo dhabamanitti malee namoota gaggaarii namoota hin eegne namoota takkaa sammuu koo keessatti yaadeen beekne kan waaqayyo naa kenne na wajjin turaniiru. Haala kana keessatti naman baay'ee galateeffadhu garuu galateeffamuun barbaadu yeroo baay'ee naan jedha guyyaan hin geenye guyyaan gaafa ga'ee naan jedha waan ta'eef hin beekennuuf waan ta'eef kitaaba kanayyuu akkan gama kana fidu ka taasise isadha. Tokkoffaa dhalootaaf waa buusuu danda'a waan ta'eef lammaffaa immoo namumarraa gargar jettee mataa isaatti jiraachuu kee mirkaneessita waan ta'eef barreessuu qabdaa jedhee irra deddeebiin nama na jajjabeessaa ture waan ta'eef ulfaadhu jechuun hin barbaada. Haala kana keessa teessee jechuudha xalayaan koon kan ishiin dhufte. Amma erga yeroo san qabsoora turteen booda sochii barattoota sanaan miidhamtee jirta. Ergasii hojiiwwan gurguddaa hojjettus garuu miidhamni kun hin jira. Yeroo tokko tokko immoo gaafa akkasitti namni hundi si dagatee bilbila faa yaaddutti maal qabu soonattaa fi kan maal argadhuuf jiru koo silaa siraan jiraachuu hin danda'u osoo akkas ta'uu baadheetti yerootti qabatee jira. Jecha namaa fudhatte naan hin jedhiini na of galchee hin gaabbu. Dabalee garuu nan gaabba. Lamaan isaa keessa qabaa jechuudha. Hin gaabbu gaafan siin jedhu isanarra ga'etti hin gaabbuun. Sababiin isaa namni waa'ee isaa kan jalqaba siin jedhe waa'ee isaa nan dhabee argachuun barbaada. Otoon qabu immoo ani ilaalaa ormiin fayyadamiini. An dheebochaa ormiin dhugeeni burqichi kan kiyya. Namni jedhu tokko burqaasaa barbaadaaf yoo falme yookaan yoo barbaade achirratti immoo burquma kee irratti immoo lakkee an keessa na si beekaa ani yoo ta'e malee namni biraa waa'umaan isaa yoo fayyadamuu hin danda'u otoonni siin jedhu dhattee namni sun yoo si miidhe waan gaabbituuf hin qabdu jechuudha waa'ee keetiif. Kanaaf hin gaabbu. Maal gaabbitaa yoo jette immoo kana caalu toon hojjedhee toon fayyaa ta'ee sana caala akkan hojjechuu danda'u nan amana. Gaafan namoota haasaa namootaa jecha namootaa akka abaarsa ta'etti namni gaafa immoo waa siin jedhu gaafa dhaga'u garuu nan gaabbaan. Namumti waan isaan galleef dhukkuba abaarsaa wayii godhee gaafa haasa'u gaafa dhaga'u nan gaabbaan. Dhukkubbii keessatti hameessa. Eeyyanoo. Mee milkeessaa amma gara xumuraa irratti deemaa jirra waan ta'eef amma asirra jirta waggoota shananaadha yookaan immoo gara fuulduraatti milkeessaan maal yaadaa maal irratti argina? Gaaffii baay'ee gaariidha. Akka dhuunfaatti ani otoo haalli mijatee wanti karaa qabatu karaa qabatee isan beeku kan isan ofii koof dheebodhu kana ispeeshaalii daandii teekinooloojii irratti daandiin banamee dhaloota booda dhufu. Waa'ee teekinooloojii akaadaamii mataa koo banee barsiisee baay'een jaaladhaan. Hawwii kooti dheebuu kootis. Maaliif yoo dhalataan guddateedha dheebuun ati har'a dheebottu hundi isaa deebii kan hin argatu. Haalli har'a keessa jiru kun immoo
baay'inaan namni irratti dammaquu qaba jedhee jalqaba siif kaaseera teekinooloojii irratti hin dammaqne taanaan namni hundumtuu siyaasa qofa yoo gaggeesse namni hundumtuu aktiivistii qofa yoo ta'e namni hundumtuu qeeqaa yoo ta'e galata hin beeku yoo ta'e isa qabu qabatee isa dhabeef hin boo'u yoo ta'e booda ulfaataadha jedhee waan yaaduufi dhaloota teekinooloojii keessatti ga'ee qaban gargaaruudhaaf ofii kooyyuu caalatti immoo gaafa barsiistu beeki waan haaraa barattaan. Daandii sanarratti odoon hojjedhee baay'een jaalladha jechuudha. Gara fuulduraa achirratti akkasii arginu nuti shakkii hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf dargaggoonni akka kan kee dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'an hedduun jiraachuu qabu. Nutis fakkeenyummaa keetti waan amanneefidha. Bakka maatii fi ollaan kee jiranitti suuraa dhufnee si dubbisuu ka jaalanneef dhaloonni amma nu booda dhufaa jiru kun barumsa irratti sirriitti dhaloota abdii kutataa dhufedha. Wantoota iizimanii akka raalee marsaalee hawaasummaatiin qarshii argachuun baratamaa dhufnaaniin barumsa irratti dhaloonni abdii kutatu yeroo itti dhufetti ati dhibee kee faana wal'aansoo qabattee barumsa kennama bakka guddaa jirudha. Kanaaf galata guddatu siif mala. An garuu yeroo baay'ee wanti anaaf qofa osoo hin taane namoota baay'eefis fakkeenya ta'uu yookaan immoo gaafii ta'uu qabsaa'onni hedduun erga qabsaa'aniin booda dagatamanii jiru. Namoonni dagatamanii jedhanii komatan baay'eedha. Namoonni immoo bakka nu qabsoofnetti bakki nuuf malu hin arganne jedhanii yaadanis baay'eedha. Ati namoota sanniin keessa jirtaa? Waan qabsaa'eef hin arganne yookaan immoo akka qabsaa'etti bakka naaf malu irra hin jiru jettee amantaa? Kana deebisuu koon dura hiika qabsoo beekuun gaariidha dha naman ammallee. Namni hiika qabsoo beekuu qabsoo jechuun kaayyoodhaan waan itti dhalatan san waan jalqaban san beekanii cichoominaan obsaan waan argachuu qaban sana argachuudhaaf tattaafachuudha dha naman. Kanaaf namoonni gurguddoon waan irratti qabsaan kan mataa isaanii qabu jalqaba sii kaaseera. Ani baradhee jijjiiramuufan qabsoo jalqabe taanaani dirqama qabsoon barnootaa sun itti fufee deemuu qaba haalli daangessuun qabu jedhee namanaan. Kan fincila diddaa garbummaa barattootaa wajjii wal qabatee mata duree yeroo sun ka'aa ture maal inni sun deebii argateera warri yeroo sun qabsoo kana keessatti miidhaman yaadatamanii hin yaadatamne sabaaf qabsaa'anii dagatamanii jiru. Eenyuuf qabsaa'e eenyutu immoo nama san dagate isa jedhu sunis adda baasanii beekuun gaariidha. Namni sabaaf qabsaa'e sabni isa yaaddachuu qaba dee naman. Na hubatteer ta'ee yaada. Ani uummata qofan qabsaa'e taanaan jalqaba namni naannoo kootti na argu uummata kiyya. Namni na wajjin oolu uummata kiyya. Uummanni sun argee waan san hubatee nami kun kanaaf akkas ta'e waan ta'eef haga kana karaa kanaan gargaaramuu qaba deeggaramuu qaba jedhee arguu danda'uudha qaba jedhee naman. Namni immoo jalqabuma dura aangoon qabadhee qabsaa'u jiraachuu danda'a ta'a sana keessa. Inni aangoo yoo dhabe komachuu danda'a hin beeku. Garuu galteen ati jalqaba qabsooftee sun maalidhaa isa jedhu suntu dagatamuu fi dagatamuu dhiisuu adda baasee beeksisaa laata jedheen waan ani yaaduu fi namni sabaaf qabsaa'e sabi maal dhabee nagaa dhabe yoo ta'e nagaan arganne taanaan dhugumaan arganne. Sabi kan inni qabsaa'eef teekinooloojiin akka jijjiiramu qabsaa'e taanaan teekinooloojii haaraa arge taanaan argateera jedheen amana waan ta'eef waan qabsaa'ameef sanaa fi taargettii jalqaba kaamee ba'e sanaan iddoo sana yoo hin ga'in hafe dhabe jechuu danda'a waan ta'eef sana jedhee yaada. Garuu akkuma waliigalaatti safarteen maalirra dhaabbateeti namni sun kan inni waa barbaacha ka'e kan inni qabsaa'eefu maaliifi yoo dhuguma taayitaaf yookaan aangoodhaaf jalqabumayyuu jalqabeera ta'e gaafa taayitaa argate namichi sun qabsoo dhaabachuudha itti fufinsa hin qabu. Kontiiniitii hin jiru. Namichi sun kan inni qabsaa'u jalqabe qarshii argachuudhaaf ta'e yoo ta'e qarshii gaafa argatee numa dhaabaa jechuudha. Kanaaf dagatamuun dhiisuu namicha sanaa kaayyoonni jalqaba sanaa dheebotee ba'ee sana waan ta'eef isarra dhaabbatanii isaanis hiika mataa isaanii ofii kennuu danda'u. Ati dagatamtee ittamoo hin dagatamne yoo naan jettee aan akka kootti tokko waanan jalqaba manaa ba'eef sana keessaa ofii koof jedheera kanan jalqabe. Ofii koof waanan argachuu qabu, waanan barbaadu, waanan dheebodhu kan dhuunfaa koo qabaachuu waanan danda'uu fi bifa sanaan ilaalamuu qaba jedheen yaada. Galatoomii Milkeessaa dhugaa dubbachuudhaaf turtii bareedaa waliin goone namoota akka kan kee faana yeroo haasa'an
Sa'aatiin namatti gabaabbata waa baay'ee kaasuu dandeenya turre waan sa'aatiin nu daangessuudhaaf malee dhumarratti ati kana nan gaafannee ani yaadota akkanaa qaba ture wanta ati jettu yoo jiraate dhaloota si booda jiruufis dhaloota amma immoo dargaggoota namoota baay'eetu umrii garaagaraa irra ta'anii si daawwatan waan ta'eef isaaniifis akka dhaamsaatti yaada kaastee jiraate carraasaa si kenna. Guddaa galatoomii gaaffiiwwan babbareedaa na gaafatteetta. Gaaffii warra na caalan warra siyaasatti bilchaatan gaafatamuu qaban ta'us amma hin danda'u deebisuu yaaleera. Haa ta'u garuu dhaamsina ni qabu. Dhaloonni na booda dhaloota na duraa dhaloonni umuriidhaan nu dura darban warri nu irraa baranne warri nu irraa waa gaarii fudhanne warri nu irraa galaafannee tobaattannee deemaa jirru galata gurguddaa nu irraa qabu adaraa guddaa nu irraa qabu imaanaa guddaa erbuun nyaatamne nuuf kennanii darbaniiru. Kanaaf isaaniin galatoomaa jechuu barbaannaan. Haa ta'u garuu dhaloonni akka koofi ani keessa jiruu fi na booda jiranii xiyyeeffannoon ilaaluu qabu waan hundumaa tokko ija namaatiin odoon laalle ija isaaniitiin ilaaluu qabu jedhee namana. Lammaffaa gurra namaatiin odoon taane gurra isaaniitiin dhaggeeffachuu qabu jedhee namana. Sadaffaa waan itti dhalateef sana namni hunduun jedha yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waan itti dhalateef sana jiraatee darbuu qaba namni. Ani ollaan koo gaggeessaa siyaasaa ta'eef dirqama gaggeessaa siyaasaa ta'uu hin qabu. Ollaan koo barataa cimaa ta'eef dirqama barataa cimaa ta'uu hin qabu. Ollaan koo daldalaa ta'eef dirqama daldalaa waan itti dhalate qaba namni hundumtuu waan ta'eef amma warri ala jiran kun baay'ee kan nu caalan kanaaf natti fakkaata. Daa'imni isaanii gaafuma dhalatu otoon dhalatiin durayyuu miti amma meeshaan baay'ee advaansii ta'eera waan ta'eef mucaan kun lafeensaa kubbaadhaaf hin ta'u waan ta'eef nyaata lafee kubbaaf ta'ullee qopheessuu jalqabna irratti hojjetuun. Kanaaf dhaloonni umurii koo ga'anii fi nu booda jiran hundumtu waan itti dhalataniif qofa otoo jiraatanii darbanii gaariidha sana jiraachuudhaaf hojjedhaa jechuun barbaada. Egaa akkuma dhuftee argite immoo maatii baay'ee kabajamoo maatii baay'ee jaallatamoo qe'ee baay'ee namatti tolu. Deeminaa kireeffadhee jira. Isaaniin guddaa ulfaadhaa jechuun barbaada. As eessumni koo kan namni ani bira taa'ee baradhee Oromoon gaafa mammaa koo aannan okolee badee ilmeessuma bada jedhaa mitiire. Namni baay'ee na guddisee na barsiisas na cinaa jira. Dabalatee hiriyyaan koo yeroo rakkoo keessattuu waggoota lamaan kana sitti meera baay'ee yeroo ulfaataa ture. Waan baay'ee miidiyaa irratti haasa'uudhaaf namatti hin tolle baay'een turaniiru. Eenyumtuu dhiiga kee akkana harkaan qabeessi hin deeggaru. Nama dhiiga kiyya na wajjin keessa gangalatee na gargaaraa ture waan ta'eef fayyeeraa jedhama. Biirootti akka carraa kan nu wal barre baay'ee qaaliidhaa ulfaadhu jechuun hin barbaada. Isaan boodallee si fayyadu waan ta'eef interviyuu kee booda kana deddeebi'uun kenna waan hin hafneefi Obbo Abdul Shakur jedhamu baay'ee nama guddaadha. Siyaasa biyya keenya keessatti illee namoota afaan Arabaa dhagahan wajjin nama halkanii guyyaa wal falmaa jira waan ta'eef. Keessattuu dhimma Abbayyaa irratti namoonni afaan kana sirriitti beekanii falmanii barbaachisan waan ta'eef. Sirriitti isaa wajjin morma wal qabaa oolu Ijipti wajjin dhimma biyya keenya irratti nama haasa'aa oolan waan ta'eef isaan guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Gaa dhuftanii waan bifa kanaan immoo na laaltaniif isinis guddaa galatoomaa isiniin jedheeni keessummaa kabajaa koo taate immoo eebba kitaaba xalayaa koo irratti akka argamtan gamanummaan Oromoo wajjin isin affeera jechuudha.
turtii bareedaa milkeessaa dabaloliin taasisneen hedduu irraa barattanii jirtu akka daawitiitti jireenya isaa daawwachaa isinis immoo keessatti of ilaalaa turtan jennee yaanna simannaa bareedaa maatiif ollaa kee waliin nu taasisteef ati sulfaadhu galatoomi siin jenna gaafa gayya 24 immoo Adwaa 00tti walgeenii hundumti keenya kitaaba kana xalayaakoo kan eebbisiisnu ta'a xalayaakoodhaan maal qabatee dhufaa jira jedhu immoo guyyaa san achumatti kawalumaan ilaallu ta'a nu daawwachaa waan waliin turtanis isinis ulfaadhaa galatoomaa siin jenna torbee dhufu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii torban milkii isiniif haa ta'u nagaatti.